Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaa. Akkuma beekamu torban darbee waa'ee qaammee Oromoo isin biraan geenye turre. Sagantaa keenya kutaa tokkoffaa darbee keessatti maalummaa ayyaana qaammee jalbultii ayyaanichaatti maaltu akka godhamuu fi qophiin mana keessatti maatiin ta'ee ijoolleen godhan maal akka ta'e irraa dubbannee nagaa keenya walitti dhaamannee gargar ba'uun keenya ni yaadatama. Har'ammoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraasaa qabxiilee adda addaa hedduu kaasuudhaan kan waliin turru ta'a. Nus gama keenya waan qopheeffanne isin biraan geenya isinis haga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Sagantaan kutaa lammaffaa kunooti. Hiikni ayyaanni qaammee jireenya hawaasummaa keessatti qabu maal fakkaata kan jedhuudhaamee haa kaanu. Egaa ayyaanni qaammee kallattiidhaan ijoollee dubaraatiin kabajama jenneerraa haa ta'u malee maatiinis qooda mataa isaanii keessatti fudhatu. Ijoolleen warra dargaggootaa warra dhiiratis keessatti qooda fudhatu. Dargaggeessa yoo jennu kan hin fuudhin dargaggeessi qeerroo ta'ee qooda isaa keessatti fudhata jechuudha. Egaa ayyaanni kun hawaasummaa jireenya hawaasummaa ijoollee ol guddataa jirtu kan dhiiraa dubaraa tana keessattis gahee guddaa qabaata. Kalammataa walirra deddeemanii mana walii seenanii nyaachuu dhuguu wajjin deemuu waliin waaqa faarfachuu nama faarfachuu goota faarsuu fi wantoota gaggaarii ta'an leellisuu fi wantoota immoo hawaasa keessatti fudhatamaa hin qabne qeequun akkasumas bakka barbaachisaa ta'etti immoo balaaleffachaa kan deeman ta'uudha. Kun immoo sammuu ijoollee qaruu keessatti gahee guddaa qabaata. Akkasumas walitti dhufeenya hawaasummaa keessatti bakka guddaa qaba. Inni biraa ayyaana qaammee kanarratti ijoolleen hunduu ayyaana kana hirmaachuu qabanii yoo hirmaatan immoo mana walii isaanii seenuu qabu. Akka carraa ta'ee maatiin kan wal dhaba qaban yookiin mufaatuu walirraa qabaatan yoo ta'e ijoollee walirraa hambisuun tasa hin yaadamu. Yoo dubbiin isaanii tasa kan hammaattullee taate yookiin dubbii jabdullee taate dursanii dubbii isaanii manguddoo biraan gaatanii yookaan ammoo manguddoonis fedha ofiitii kakaatee jidduu seenuudhaan dubbii jara kanaa xumuranii akka ijoolleen ayyaana waggaa kanarratti walirraa hin hafne yookaan ammoo jibbii fi wanti silaa hin malle ijoollee jidduu hin seenneef maatiin dursee dubbii isaa xumurateet ijoolleen akka mana walii seentu waliin ayyaana kana kabajjuu fi hirmaattu godhama jechuudha. Egaa kun nageenya buusuu keessatti hawaasni walitti akka seenu akka waliin waan jiru hirmaatu ayyaana wajjin hirmaatu yookiin qooda walirraa fudhatuuf gahee guddaa qaba jechuudha. Gama kanaan shoorri ayyaanni qaammee qabu akka laafatti kan laalamuu miti. Inni kan biraa guyyaa ayyaana qaammee kana kan hirmaatu dubara jenneerra dubarri geesse haga dubara heerumtee haga heeruma geesse yookaan ammoo dubara qarree kaadhimamtee mana jirtuutti ittiin hirmaatu. Egaa guyyaa kana immoo qeerroon fuudha yaadu tokko guyyaa kana bakka ayyaana qaammee ijoolleen dubaraa itti hirmaatan kana dhaquudhaan dubara isaaf fuulduratti haadha manaa ta'uu dandeechuu yookaan na fuudha jedhee kan yaadu kan garaa isaa jaallatu kan lapheessaa itti kufee keessa deemee laallataa jechuudha. Guyyaan kun baay'ee guyyaa murteessaadha jireenya hawaasummaa keessattuu ijoollee dubaraatii fi kanaaf bareedina irratti sirriitti xiyyeeffatama. Ijoolleen dubaraa akka sirriitti bareedanii warra jiran keessaa filatamoo ta'uu danda'aniif haatis kana waan beektuuf sirriitti intala ishii miidhagsitee waan isheedhaa danda'ame hundaanuu kukkuultee ayyaana kanatti ergite jechuudha. Ijoolleen dubaraa bifa kanaan bareedanii deemuun carraa abbaa warraa isaan argachiisutillee waan qabuufi guyyaa baay'ee murteessaa ta'e tokko jechuudha. Guyyaa kana dubarri laallatamtee abbaa manaa argattu yookiin gaa'ela dhaabbachuu dandeessu. Egaa achi booda kara jireenyatti itti fufuu dandeessu. Guyyaan itti karra saaqamu dubartoota hedduudhaaf guyyaa kana jechuu ni dandeenya. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa jireenya hawaasummaa ijoollee ol guddataa adeeman kana keessatti akkasumas nageenya maatii jidduutti jiru buusuu keessatti ayyaana baay'ee murteessaa tokko jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa ayyaana qaammee keessatti sirriitti kan irra deddeebi'amee ka'u wadaajidha. Wadaajii kan jedhamu kan ijoolleen dhiiraa guyyaa kana ijoollee dubaraa itti bareeddee kan gosaan fira hin taane yookaan kan firooma dhiigaa dhiyoo hin qabne kan firooma kallattii biraatis dhiyeenya hin qabne yookaan ammoo gabaabumatti kan wal fuudhuu danda'an itti qabanii itti dhungatanidha jechuudha. Egaa wadaajiin aadaa ayyaana qaammee keessa jirudha. Hariiroon dhiiraaf dubartootaa qabanii wal dhungachuu bira kan darbe hin jiru. Dhungoon kunis humnumaa warra dhiiraa qabanii kan dhungatanidha. Dubara firaa fi fira hin taanes guyyaan itti adda baafatan kana. Akkasumas immoo ijoolleen dhiiraa kallattiidhaan maatiidhaan ni gorfamu. Hawaasa naannoo san qubatee jiru keessaa warri ebeluu fa'aa nuuf firaa gosa dhiyootii wal fuudhuu hin dandeenyu dubara isaanii akka harkaan hin tuqne yookaan dhungachuu hin dandeessan jedhanii ijoollee dhiiratti ni himu jechuudha. Kanaaf ijoolleen dhiiratis
abba torba duubatti lakkaawatanii maatii achiisanii oli isaanirraa fagaatu yookaan ammoo firooma dhiigaa kallattii biraatis hin qabaanne ijoollee tana deemanii qabanii dhungachuun ni jira jechuudha. Dhungoon kun kan aadaati. Guyyaa kana qofa kan dhiirri tokko dubara takka qabee dhungachuun eeyyamamuu fi guyyaa kana maatiin intalaatis maatiin gurbaatis hin loluu jechuudha. Hin lolan eeyyamamaadha. Wadaajii dubarri argattee hin galle jechuun akkasiin hin bareedduu hin taanetti dubartoota jiran keessaa akka filatamtuu hin taanetti akkasitti ilaalamaa. Kanaafuu guyyaa kana aadaan wadaajii kan jedhamu hiriyaa akka durbaatti jechuudha. Hiriyaallee jechuu baannu kan dhiirri sun ofiisaatii jaalatee dhaqee dhungatu jechuu ni dandeenya jechuudha. Guyyaan kun garuu lola hin qabu. Hunduu jaalalumaan koflaan bira darba. Namni tokko har'a ayyaana irraati irratti dubara takka qabee dhungate hoggaa dhufu siisuman dhungata. Hoggaa itti aanus haga hin heerumtutti jechuudha. Yoom jalqabama kan jedhuuf ammoo gaafuma gurbaan sun yookiin intalli sun qaamee deemuu danda'a. Qabdirraa hoggaa 4, 5, 6, 7, 10 ta'uu danda'a. Guyyaadhuma ijoollee sun waliin hirmaachuu jalqabdee fi gurbaan dhiiraa sun itti onnatee ishii bira dhaquu yookiin harkaan ishii qabee dhungachuu danda'a irraa eegaluu ni danda'a. Gara gadiitiin daangaan qabu. Akkan itti fufu immoo haga ishiin heerumtutti. Egaa heerumtee booda ishiinis abbaa warraa waan godhattuuf sanii booda hin ta'u. Even kaadhima yoo taate kaadhima namaa hin dhungatanii achirratti ni dhaabbata jechuudha. Aadaa wadaajii kun jira. Achi keessatti wanti tokko kan jiru wadaajiin kun dhiirota humnaan qabee dhungataa. Ijoolleen dubaraa immoo hamma danda'an humnaan ofirraa dhowwu jechuudha. Kanaafuu ulee gabaabaa guyyaa san dhiira ittiin ofirraa ittisan qabatanii deemu. Yoo dhiirri sun dhokatee utaalee irra hin qubatin dursitee ishiin argannaan hamma dandeessu ofirraa tumuu hin dandeechi. Garuu tumtee cabsitee dhiiksitee waanuma feellee yoo goote gaafatamni guyyaa kana hin jiru. Gaafatamni guyyaa kana hin jiru. Namni sun dhiirri sun ishii rukutuu, arrabsuu, darbee kuffisuu maalii gochuu hin danda'u. Kun qaanii guddaadha kana godhataanaan. Yoo ishiin rukutte inni itti deebi'ee dhungachuu hin danda'a. Yoo lammata itti deebite ammas lammata itti deebi'ee dhungatee akkasitti ishii akka injifateetitti of ilaala malee rukutame jedhee aaruun ishii arrabsuun ishiitti dheekkamuun yookiin waan hin malle kan biraa agarsiisuun hin ta'u. Isatu dhaqee harkaan ishii qabee waan ta'eef kanaafi bifa kanaan aadaan sun kan gaggeeffamu. Egaa galgala gaafsanii warri dhiiratis dubara dhungate galee warratti mataa kan dhabes immoo akkasuma taphumaa kolfaan bira darbama. Kan ijoollee dubaraatis namni dheekkamu hin jiru jechuudha. Waan baratamaa waan ta'eef aaduma ayyaana qaammee waan ta'eef kana badaa wanti dheekkama kaasu hin jiru. Guyyaa hundi keenyaa beeku kan maatiin keenyas kabajanii bifuma kanaan bira darba waan ta'eef ayyaana kolfaa gammachuu, ayyaana jaalalaa kan ijoolleen isaanii itti gammadanii burraaqanii darban akkasuma immoo maatiinis kan qooda irraa fudhate waan ta'eef ayyaana jaalala gaariidhaan darbu jechuu ni dandeenya. Egaa ayyaana kana keessatti qooda fudhattoonni jiranii tokko ijoolluma dubaraa mataa isaaniiti. Ijoolleen dubaraa kuni abbummaadhaan ayyaanni kaasaaniiti. Isaantu ganamaa kaasee hamma galgalaatitti fira naannoo san jiru hawaasa naannoo san qubatee jiru keessa deemuudhaan dhallaa dukana waliif baalchaa waliif daddarbaa maatii hundaanuu waliin ga'ee kenna jechuudha. Kanaafuu abbummaadhaan isaanii achi keessaa immoo mootii durbaa kan jedhamtu jirti. Mootiin durbaa tun kan isaan filatanii akkas ishiin isaan gaggeessitu hooggantu isaan hin deemtu. Akkasuma immoo mana dhaquu qaban hundaa ariitiidhaan akka dafanii deemanii waliin gahan. Dubarri yoo mana namaa seente hunduu walqixa akka nyaattu, walqixa akka dhalee dibattu, akkasumas immoo akka wal duubatti harcaatiin hin uumamne, akka sirna manaa ba'aniif dhiisanii waan biraa hin goone fi kan hooggantu kan gumeechiteetoo kallattiidhaan isaan hin deemtu. Mana tokkollee osoo dogoggoranii irra hin darbin hundumaa bira ga'uudhaan kan ittiin ayyaana sana ittiin kabajaa oolan hooggantu isaanii olaantudha jechuudha. Kanaafuu isaan keessaa dubartii dammaqxuu akkasumas immoo dubbatteellee isaan amansiisuu fi waliin gurmeechitee isaan hoogganchuu dandeessu. Umuriidhaanis kan irra jabduu taate yeroo baay'ee immoo kan kaadhimamtee jirtu. Kaadhimamtuu jechuun jabduu mataati jechuudha. Umurii sadarkaa ijoollee saniititti achi keessaa jabduun kanuma kaadhimamtee jirtu fa'aa taati. Ishiin kun mootii jedhamti jechuudha. Egaa mootii tanatu waan hundaanuu isaaniin deema. As keessatti ga'een hooggansaa, ga'een nama dura deemee namaan deemu hagam murteessaa akka ta'e ijoollummaarraa ijoolleen akka hubataniif carraa kanaan uumuufii ni danda'a jechuudha. Mootii durbaa kan jedhamtu ishii kana qooda fudhattu guddoon ishiidha jechuudha. Kan biraa qeerroodha. Ga'een qeerroo irra deemee ijoollee tana duuba deemee dhiichisa adda addaa dhiichisuu bakka isaa mijatetti immoo qabee wadaajii dhungachuu
Kanarraa kan hafe waan biraa miti. Ayyaanichi abbummaan kassaa miti. Qeerroon taphachuudhuma. Warri fuudhin jechuudha. Ol seenanii nyaachuu, dhuguu, akka ijoollee dubaraa mana seenanii mijuu qophaa'e irraa dhadhamachuu fi qooda fudhachuun kan warra dhiiratii miti. Dhiirri guyyaa kana mana seenii nyaachuun akka kolfaatti ilaalama. Kanaafuu dhiirri mana seenu guyyaa kana. Kan mana seenu ijoollee dubaraa qofa. Egaa kan biraa qooda guddaa kan fudhatu maatiidha jenneerraa. Maatiin ammoo mana keessatti mana ho'ifatanii waan silaa isaanii danda'ame qophii mana keessa godhan qopheessanii eeguu. Nyaata akkuma jenne nyaata raafuu of keessaa qabu, dhadhaa qopheessanii hin eegu, ijoollee tana nyaachisuu, obaasuu, dhadhaa muuduu, eebbisanii gaggeechuu, simatanii affeeruu kana kanatu maatirraa eegama. Wanti guddaan godhamu isa kana. Egaa qooda fudhattoota kan jennu kanneen ilaaluu dandeenya. Inni kan biraa dhallaaduu, qunnii, darbee ililliis ni jedhama. Kan irreeffatamu isa kana jechuudha. Dhallaaduun kunii fi dubarri wal fakkaattii jedhama. Isaan immoo maaltu wal fakkeecha kan jedhu immoo mee haa ilaallu. Egaa dhallaaduu fi dubara wanti wal fakkeechu akkuma uumamaatitti dhiirri tokkoof dubarri tokko walqixa yoo dhalatanii yookiin guyyaa tokko yoo dhalatanii kan durseetoo sadarkaa lammeessoo seenuu danda'u dubara. Dursitee sirna sadarkaa lammeessoo keessatti ilmi namaa argu, kan dursee argu yookiin daraaraa kan argu, kan ga'u, kan bilchaatu dubara jechuudha. Akkasumas marga barasan waaqni roobee biqilche keechaa kan immoo dursee midhaan hunda dura yookiin marga hunda dura waa waaqni biqilche keessaa dursee kan daraaru, kan sanyii harcaasuuf qopheeffatu, kan daraaraa argus dhallaaduudha. Kun wal fakkeenya isaanii jalqabaati jechuudha. Dubaraa fi dhallaaduu kanatu wal fakkeenya. Ammallee rifeensi gufurri mataa ishiitirraa dhallaaduun tuni qabduu fi kan dubarri mataa ishiitirraa qabdu yookiin bifti rifeensi ijoolleen dubaraa ittiin dhaattu baay'ee wal fakkaata. Kunis wal fakkeessa. Inni kan biraa qal'inaa fi lallaafina ijoollee dubaraa fi dhallaaduutu wal fakkaata. Dhallaaduun tuni qalloo dheertuudha, baay'ee lallaaftii marga jiituudha. Ammallee ijoolleen dubaraatis gaafa ijoollummaan jiran baay'ee qalloo dheertuu durbi geesse. Bifa san qabaatti lallaaftuudha. Kanatu wal fakkeechaa jechuudha. Waa hundumaa caalaa dursanii daraaruu, bilchaatanii sadarkaa lammeessoo yookiin sanyii ittaanu ofii sanyii itti fufuudhaaf qophaa'uu danda'uu isaaniiti uumamumaan jechuudha. Kanaaf baay'ee saffisanii bilchaachuun isaanii kun baay'ee wal isaan fakkeechaa. Akka hubannoo aadaatitti yookiin dhugeeffata aadaa Oromoo keessa jirutti isa kanatu wal fakkeechaa. Kanaaf dhallaaduu fi dubarri wal fakkaattii jechuudha. Egaa dhallaaduu dura bilchaattee geeche tana kan lafaa buqqisu ijoolluma dubaraa hireen kun isaaniif kenname kanatu dhallaaduu tana buqqisaa jechuudha. Akkuma torban jechuun yaanne dhallaaduun ni buqqaate malee hin haaman. Dhallaaduu hin buqqisanii qaama irreechati jenneerra irreecha hangafa. Akka irreechatitti jaataniin diinqatti godhamu kan jalqabaa warra qaammetu diinqatti irreeffatama. Guyyaa ayyaana qaammee kana ijoolleen dubaraa diinqatti irreeffatti. Kan ammoo qaama irreechaa ishii hangafa mataa irreechati jechuu dandeenya jechuudha qaammeedha. Guyyaa kana immoo kan irreeffatamu hangafa marga hundaa kan taate dhallaaduudha. Dubara guyyaa kana irreeffataa. Haala kanaan irreechi diinqaabaa kan irreeffatamu dhallaaduu kan irreeffatu ijoollee durba qarree ayyaana qaammee kabajuu dandeessu. Durba kooraa hin korre yookiin hin heerumne qarree durba walabaatu irreeffataa jechuudha. Mee asumaanuu gaafa ayyaana qaammee kana faaruun adda addaa ni faarfamu. Kallattii adda addaatiin ijoolleen tuni miira isaanii ni ibsatu. Jaalala biyyaa, jaalala lafaa dacheedhaa qaban kan loonii, faaruu loonii, kan namaa akkasumas waaqa ofii galateeffachuu abdaariin ni faarfamti. Wantoonni adda addaa ni ka'a. Akkasumas komiin haadhaa, komiin haawwan abboota irratti ka'an ni jira. Qeeqni nama lugnaan qeeqamu, nama loon hin tiksine, nama deemee hin lolle, nama dhiirummaa gaarii hin agarsiifne ittiin qeeqan ni jira. Akkasumas immoo sooressa arjaa goota akkaataan itti leellisan immoo ni jira. Kana keessaa faaruuwwan muraasa mee kaasnee ilaaluu haa yaannu. Ijoolleen dubaraa innaa mana namaarra deeman akkana fa'aa jedhanii faarfachuu danda'u. Qunni yaa buqqiseetoo kan baranaan nu geechee bara gareen nu gayii qaammee yaa guddiseetoo jedhan. Ayyaanuma qaammee kana mataa isaa ni galateeffatu yookiin ni leellisu jechuudha. Kan biraa yaa sinaara moggaadhaa kan baranaan nu geechee bara gareen nu gayii yaa ayyaana waggaadhaa jedhu. Waciitii yaa waciitii ashuffee gad ilaalii jorroonni walaliitii jedhan. Xunjiitii yaa xunjiitii bishaan asii waraabaa mee ayyoo buyyiitii jedhaniit
faarfatu. Kanagaa kan jedhanii haadha durbaa durba bara darbee isaan wajjin qaammee kabajjee takkaa'uu mootii isaanii taatee isaan wajjin turte takka haati takka barana yoo heerumsiifattee ta'u isaan eegdee ayyaana baranaati irratti yoo intalli heerumtee kan isaan eegdu ta'e egaa haati tun nama bishaan ishiidhaa waraabu hin qabdu, durba ergattu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu bishaan asii waraabaa mi'aayyoo buyyiitii jedhaniiti haadha sana garaa raasuu jechuudha. Haadha sana garaa raasuudha. Keessa koomiinis ni jira. Osoo heerumsiisuu baattee amma na rakkattu turte nu siriyaa malee nu hambistu turte waan jedhutu yaada kana keessa jira jechuudha. Waciitii ibsoo miilaa gurgurtee daaran baate takkittii qixxee dhiiraa jedhanii ammas haadha tana ni komatu jechuudha. Gurgurtee daaran baatee jedhuun. Egaa warri durba yoo heerumsiifatu uwwisaa yookiin kennaa warri gurbaadhaa isaanii kennu jira. Kennuma sanii jettee gurgurtee isumaa jetteeti daaran baatee tana jabduu tana qixxee dhiiraa jechuun jabeenya ibsuu fedhaniiti. Gurgurtee daaran baatee takkittii qixxee dhiiraa jedhanii haadha san komatu jechuudha. Komiin kun kanuma jaalalaati. Malee haadha sana bifa jibbaati yookiin waan biraatiif miti. Ammallee intalli sun nu wajjin hin hirmaanne jedhanii irraan hafanii ni dhaquu ni dubbisuu jajjabeechuus komachaatis jajjabeechaa akkasumas immoo geettidha waan ta'eef intalli sun heerumutti gammachuun jirus ibsamuun hin hafu jechuudha. Takkaatuun gadi kaadhaa jabbilee ciiftuun laalaa qallayyoon ijibbaannee qurxii buqqisee laalaa jedhan. Ammallee intaluma heerumteef jechuudha. Kunis kan jedhamu qallayyoon ijibbaanne jechuun heerumsiisuu kiyya mana kiyyaa bahuu ishii mana kanaa dhabamuu ishii ani namannee waan jedhu of keessaa qaba. Kun mararteedhuma intala saniif qabanii. Qamadii baddaa qottee maal jettee dhiibdee baastee qalloo qananiif hortee jedhan. Hagamuma garaa jabaattee kennitee akka jechuuti. Leemman dheeraa hargiisaa haati deessee badhaate abbaan da'ee tabsiisaa jedhan. Kun immoo gammachiidhuma ilmoodhaa fi warri qabu akkaataa warri itti miira maatii tokkoo agarsiisuudhaaf ijoolleen kan gaafa qaammee kana faarfatan jechuudha. Yaa rigaa konbolootaa walqixxeen jiddaa yaatee kan yaabbin odolootaa jedhan. Kun immoo hawaasa keessatti akkaataa itti wal leellisan, wal kabajan, wal jaalatan, ulfina itti walii kennan jechuudha. Walqixxeen jiddaa yaatee jechuun jajjaboo korommii gara kanaa yaa'an kana iddoo jidda jedhu kana eeruudhaan kan faaruu kana keessatti leellisan agarsiisa jechuudha. Jibittii xinnoo gaafaa abboleen duulaa bahee xinnayyoo wantaa xaafaa jedhan. Kun gootota jechuudha. Wantaan kun egaa gaachana ittiin lolanii kan warra goota duula bahan itti faarsanidha. Gaayyoo hororuun maalii ergan lollee yaaseesaa teessee gororuun maalii jedhan. Egaa haala kanaan nama lugna nama laafaa nama seesaa kan lolan beekne kan bakka dhiiraa dhaabbachuu hin dandeenye akkaataa ittiin qeeqan ittiin immoo jechootaan isa ittiin tuqanii akka inni dammaqu akka inni lolu godhuudha. Namoonni kan biraallee isa laalanii akka seesaa hin taaneef nama keessatti lugni hawaasa keessatti lugni bakka gaarii hin qabu. Isa kan ammoo ittiin qeequudhaaf ittiin jedhu jechuudha. Yaa karaa guddaa boolee echa ooltee yaaseesaa daaleen luugamaan oolee jedhaniin. Kunis nama gootummaa hin beekne, nama maalummaa fardaa hin beekne, kan kunuunsa fardaa sirriitti hin beekne haala kanaan oggaa qeeqan jechuudha. Fardi luugamamee oolee yookaan lolaan hin deemne yookaan farda sana luugama yookiin cancalaa afaanii baasanii too nyaachifne yookiin hin soorree. Kun immoo lugnummaadha, seesummaadha, waan gootummaa waan dhiirummaa wallaaluu nama kanaa kan ittiin ibsanii ittiin isa qeeqanii jechuudha. Inni kan biraa immoo durba mana warraatii heerumte yookiin barana heerumte takka haala itti jajjabeechan yookiin dhugaa jiru ishiitti manii yaa qaammee gurdummaanii qananiin mana aayyoo yaa qalloo durbummaanii jedhaniin. Egaa wanti akka mana haadhaan jiru kunuunsi qananiin bilisummaan guutuun kan jiru mana haadhati. Kanaafuu dhugaan jiru kana fakkaataa immoo jabaadhuu fuulduratti akka jechuuti. Durba sana jajjabeessuudha jechuudha. Abbaa durbasaa kaadhimee yookaan namaaf kennee too manaa qabu akkaataan itti jajjabeessanii fi kaadhima tana dafanii kennuun murteechaa ta'uu yookiin gaarii ta'uu itti hawaasa barsiisan yookaan abbaa sanaan jedhanii hangaatoon quncisanii kennii abbaa durbaa kaadhiman tursiisanii jedhama. Barsiifata hawaasaa keessatti durbi takka yoo kaadhimamte daftee heerumuu akka qabdutti amanamaa. Eega kaadhimamtee booda wantoonni tokko tarii wanti gaarii hin taane yookaan ishee mudatu ta'e
rifaatu hamaa uumuu waan maluuf kanaafuu kaadhiman tursiisanii eega kaadhimte eega kennite dafii kennii waan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Inni kan biraa haala naannoo isaanii fi akkasumas immoo tika loonii yoo faarsanii gaattiraa hundee dhibbaa burreen shararee dheedaa cuqqiyyoo bitaa mirgaa jedhan. Kunis faaruu looniiti kan loon ittiin leellisan yookaan tika loonii ittiin leellisan ittiin faarsan jechuudha. Fura haamiyyaa haamtuu burreen shararee dheedaa cinaa galiyyaa gaadduu jedhan. Kunis warra jibba loonii qabu yookiin ija hamtuu loon laalte san ittiin balaaleffachuudhaaf jechuudha kan ijoolleen dubaraatu faaruu fi keessatti faarfattu jechuudha. Dubara barreen gaddaa heerumte hiriyaa isaanii barreen gaddaa ayyaana wajjin kabajatan qaammee wajjin oolan barana yoo of biraa dhabanii haadha ishii bira yoo dhaqanii waan jedhanii garaa ishii raasan tokko yookiin jaalala ishiidhaaf qaban haadha sanitti akkaataan itti ibsatanii itittuu dubbaa keechaa qalloon barbaadee dhabee sirbituu durbaa keechaa jedhu. Egaa qalloon barreen gaddaa sirba keessa turte durba wajjin sirbaa turte barana kan hin jirre yoo taate ni heerumte jechuudha waan biraa miti. Ni heerumte kanaafuu ishii yaaduu mararfachuu isaanii osoo nu wajjin oolte nu gammachiisa waan jedhu kana ishiidhaaf ibsuudhaaf jedhaniiti haala kanaan kan ibsan jechuudha. Ammallee dhugaa jiru tokko amanuudhaan guguddoon yeroo baay'ee dubarri geesse gaajala jalaan heerumti kanuma ibsuudhaaf maal jedhu dhallaaduu buqqifannaa gurguddoon nurraa yaate xixinnoo guddifannaa jedhan. Gurguddoon geettiin shiini gahaa yookiin heerumaaf gaafa geessu ni heerumti hanjabaatte jalaa heerumu waan jiru waan ta'eef xixinnoo itti guddifannaa kan jedhu abdii lafaa dhufaa yookiin dubara ol guddatturraa qaban agarsiisuudhaaf kan ibsatan jechuudha. Haala kanaan faaruuwwan hedduu miirota hawaasaa keessa jiran wantoota hawaasa keessatti guyyaa guyyaadhaan jireenya namaatiin wal qabatan hedduu tuqaa ooluudhaan akkanatti wal faarsanii mana hundarraa deemanii maatii hundarraa eebba eega fudhatanii mana hundattu eega irreeffatanii booda galgala yeroo addaan galanii yaa odaa lagaa waggaa malee deebitu yaa qaammee nagaa jedhanii ayyaana qaammetittis nagaa dhaammatu. Haala kanaan guyyaa guutuu taphachaa oolanii ayyaana waggaadhaan eeggataa turan kana dharraadhaan eegaa turan kana haala kanaan kabajachaa jaalalaan gammachuudhaan burraaqaan eega kabajachaa oolan immoo galgala ayyaana qaammetti akkanatti nagaa dhaammatu. Egaa warri barana kaadhimatee bara dhufutti heerumee isaan eeguu danda'a hiriyaa isaanii biraa heerumuu dandeechi. Haala kanaan miira marartee walittis dhaammatanii ayyaana qaammee jaalataniittis nagaa dhaammachuudhaan ayyaana isaanii xumuranii wal biraa gargar galuu jechuudha hanga waggaatti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan nuti ayyaana qaammee irratti kutaa lamaan qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata ture. Torban ammoo sagantaa biraa qabannee walitti deebinaa haga sanitti nagaa fayyaa ta'a.